kan garbii onnaas yookaan garbii biraatti baqattummaa gaafatu naangeeffamaa ture. Al kanaan turan. Yeroo nagaggeessani gara dirreen kan deemani. Siyaastuu hin danda'u iddoo barbaade haadha kootiin bahee jechuudha. Ani garuu onnee kiyya keessatti wanni ani beekuuf wanni ani kutaammattee qabsoo bilisummaa Oromoo irra eeggate biyya alaa bahee jireenya konfattuu hin barbaadu suni kakuu biyya kakuu sanaan immoo Oromoo ni wareegama. Kan wareegamu immoo Oromoo waan na beekeeni waan qabsaa hadduu koo hubatee osoo ta'an toluman du'aafi. Maaliif saaba hin beekne wallaalummaan irraa barachuu qabuurraa fi mataa isaa irratti godhuu ijaarratti gaaffii mirgaa gaafachuu qaxaa siyaasaa sana keessaa daddabarsuu qaba hin dandeenyeeti kan qabsaa'an malee saba of beeku saba barate saba mirga ofii gaafatu saba dirqamaa mirga isaa beeku saba waan isa nyaatu isa baasu beeku sanaaf isa qabsoo gaggeessan kanaaf Oromoo tolma duudha kanan jedhu haala akkasiin dirree liqaa dhufuu keessatti ji'a sadii fi bitti digdamii tokko Sudaaniin qaxxaamuree deemee dirree liqaa seene gaafa seene akka duwwaan seene gaafa seene erga jaalu laggataa wajii wareegamee maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaatti namni tokko hin turre. Haala kanaan dirree seene dirree duwwaa sana taakuu fi osoo badanni tokkollee ittiin badee qawwee manfaan yookaan akkatti dhalametu jira. Kanas seenaaf hin har'an dubbatamu. Kan dubbatamu qabu wanna nama guddaa jechu malee akkaataatti qawweetu qalbene miti. Akkasiin jalqabe. Haala kanaan lolli ifalle dhiiga fincaan booyyuu akka inni gaaffii nurraa gaafate fincaan booyyuu tolchulee bifa kanaan karaa nagaa gallaa salate. Osoo mootummaa dhukaasa dhaabi dhukaasa dhaabaa nuyi jennaan abisa fudhate. Jaarmiyaa dhiibuu kan jedhu kana ilaalu gaari. Ajajaan lafa qabattee jirtu humna taatee jirtu irratti illee dhukaasa dhaabisee jirtu itti fudhachuu caalaa ajaja fudhachuu hin jiru addunyaa kanaaf. Ajaja sana fudhannee dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuu sana keessa mootummaan lafa irraa nu hubsisuu fi lola itti fufuu jechuudha. Ajaja waan inni sana qabamnee dhufaa ture. Haala akkasii keessatti immoo inni itti aanu biyyatti galuu irraa fudhufe. Biyyatti galamuun duraa waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo fixachuun dirqama dhiiban. Mootummaan kuni gaaffii qajeelfama kaleessaati. Dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa tokkicha kanaan kan hiikkate dhaabota kaleessaa kana. Mootummaan tokko dhaaba tokko dhalamee qajeelchuun baay'eeffama. Sirri kun immoo amanamuu hin danda'an. Oromoon bara hedduu cimeenyameera amantaa namarra kaa'achuutiin kan jedhuuni waraanni bilisummaa booddee rakkoo ta'a. Isa qabsaa'onni kennu kuni qabsoo Oromoo boofaaf hedduu leekkee harkisan hin jetti gadhiisan liqii jettan sana ta'aa jedhee ajaja yeroo sanaatti hibe. Hedduu dhallee maastee fudhanne yeroo qabnu warri Eertiraa rakkoo Itoophiyaa waliin jirtu fudhanii waan ta'eef biyya keenya keessan taa'inaan jedhanii jedhan. Kana immoo gaaffii kanaan dura kaasaa ture ati beeksa jaalanne. Eertiraa bakanii iddootti bakanii kannaan biyyi itti bakanii dhamame qabsoo Oromoo hiriyyummaa irratti hundaa'e Oromoo bilisa bahee biyyi isaa qabatu akka isaan hin keenye beekna jaarroleen keenya kana jechuun hin dandeenye yookaan immoo iddootti bakatan waan dhabanii fi bakkuma bakatan waan ta'eef akkasitti deemnee taa'aa ture kanatti dhalatee gaaffii makaleessa kaasaa ture dhalatee kanaaf warri kun eddarattootaa hifatanii dubartiin hin barbaadanii kanaaf hin fidanii haaya maal wayyabe gara alaatti ba'aafi rakkoo keenya kana bakka namni sadaffaan yookaan qaamni sadaffaan jiru akkuma jettan sanatti xumuramee akka lammataa hin taanetti gaaffii Oromoo deebii argachuu qaba. Haga gaaffii Oromoo deebii argannetti immoo amma akkuma kaleessa xiyyaaraan guuramtanii galuu jecha Oromoo ijoollee isaa akkuma kitanii qabsoo kana keessatti bituun dirqama hin turre sirrii hin turre jennaan inni dhabee biyyatti galamee jiru. Gaaffii waraana bilisummaa Oromoo deebii arganne biyyatti galame. Biyyatti galamuu qofaa miti. Jaarsummaa ani kanaan dura kanan beeku gaafa qeerroo fi qarree Oromoo fi jirtu gaaffii mirgaa gaafachuu warra akka abbaa duulaa gammadaafaa namatti dhufee nama tokkodha. Malee hooggansi abaa'oo kan umurii isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee waliin dhaabbatee gaaffii sabaa deebisuu fi jaarsummaa itti dhufee asii achi waliin jaarsummaa deemu nutti jaarsummaa akkasii ture.
Gaaffii isaanii itti dhiyaate hiikkadhaa kan jiru mootummaarraa osoo hin taane qaama keenyarraa nutti dhufe. Wanni akkasii hiikkadhaan kun immoo qabsaa'ota kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kaampii waraanaa keessatti hiikkatanii kooleeraa fi garaa kaasaa fida 30,040 ta'uu kana deebii argannaa biyyeessaa hedduun abbaan biyyeessaa hedduun ala ilaalaa hafee kanatti hin seenyu jechuun achirraa dhalate. Haala kanaan jaarmiyaan sun har'aa jedhamti buluu jedhamu jaarmiyaa diigan jedhamtu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bitaa jiru ni qopheeffamamu bifantamii haftu ka zoonii kibbaa jiru ni galaa kan inni galuu fi sababu isaa immoo bayyata irraa humna akka keessa of danda'e hin lolatu gaafa bayyanii irraatitti akka kennataa kan jedhameetti hogganoonni keenya har'a isaanii namni ololu jalatti buluu diddan jedhan qonni hundi ololani yeroo barbaachise waraabbii sagalee fi barruu wajjijjiiraa turre jira teknoolojii ganannaa ta'u amma wanni sabanii dura darbanii hin jiru mana eeba'uu qaba waan ta'eef Oromoo kalachuu qaba waan ta'eef yeroo ni barbaachisa ta'e kan ololaniiti. Ololuu godhee kanaan dura olola ololan barbaadu hojii kan nama ibsa mana ololaniiti. Wanni kun ni barbaada mataa Oromoo ni kennaa jechuudha gara kana haala akkasiin